Raha jaalatu galatoomii waan ofiitii qaalii viidiyoo sannaa naa godhe bakka poosti naa godhe jala sagalee teellee jala qabeenyaa fi ammasii manna qaba wallaahi billah hiyyeetti ta'ee fasaamii oromoo ta'uu kiyya I'm really sorry I am very baay'ee nagaddu wallaahi billah tish hiyyeetti oromoo ta'ee fasaamii oromoo ta'uu kiyyatu nagaddisiisa amma wanni nagaddisiisu haadha faatee maaltu nagaddisiisa osoo jedhan. Hey, you look not good. Why? I don't know. Eunuch swear small today. Sununak. Eyes too small today. Filter. My filter is I don't know when go. La illa illallah. Filter. Yeah, filter. My filter is before I'm smart nose. All 2 days when go I don't know. La illa illallah. Da kalam kabir. Only this one. This me I'm not like. This I'm not like this. I'm not like this. Ah. When go I don't know. This big mushkila. Okay. And me like this. Wait. This. And this. This. No. This is not good. It is good. No, good this. No? Yeah, this. I don't know where to go. And this. No, not this one. Okay. This. You put no problem. Oh, you look good. This. But me and put Sheila. It's not good. Shella. What is Shella? This. No, put this is good. This before. Ah. Okay. Oh, nice. All right, that's good. This me. I'm putting black. Ah, yo, you put in black. Allah the give. But why people put this? This good? It's good. This is good. Me too much white. I don't. Yeah. This is too much white. It is too much white. You're too much white. Intane ta ejira tap goda. Filter intane ta ejira. This is too white. Too much white. What is this? Cover. This gift coming? Yeah, this is gift coming. Potato? Gaafa dhibameetiin jedhe kun akkuma leemmani sanyii waaqoo jedhan tana aadaa Oromooti. Oromoo guddisa aadaa Oromoo lafaa kaasa. Oromoodha jawaar osoo jettu kun amma ta'ufiitiif kuftee haftee namnummaan tokkichi assalaamu alaikum jedhee irraa dubbatu dhaba. kun beekamaadha namni waan ummataa kana olii gad ofu beeki namnummaan tokko assalaamu alaikum jedhee irraa dubbatu dhabamee kun mana keessa baddee haftee jechuudha akkasitti zaaraa Oromoodha Oromoo osoo jettu jettee haftee yoo diqqaateetiin jedhe guyyaa meeqa guutuu taa'ee irraa kadhadhee doolchee bakkanneedhaan irraa kadhadhee muyyattii san jechuudha rabbii gaditti wanno jedheetiin jedhe galatoomiyyuu naan hin jenne manaayyuun dawwaltu namoota birootii dawwalti. Fayyitee mi garuu? Yaa fayyitee illee koyeetitti illee deebite isinii galee kanaafuyyuu maal isiniin jechuun barbaada haadha faatee ta'e akkasii yoo ta'e maali eekelee sagalee ta'e ana gaafa an kufe namni sagalee naa ta'u hin jiru haadha xiyyaa. Ababaan xiyyataa asirraa memberiin xiyyataa asirraa guurutu yoo sagalee naa taate malee namni tokko sagalee naa ta'u hin jiru. Galatooma sagalee walumaaf ta'a haadha faateetti sagaleen ta'ina achuma walumaa sagalee ta'asin walumaa sagalee ta'a. Akkasiin jenne kanan gootamoon dhiifta duuba. Maal koyeet akkasi koyeeti na qoshashuu hin danda'an. Koyeeti
keessatti namni hin dalaganne namni hin hojjetanne gizee namni rakkatu gizee namni waa jedhu I'm really sorry. Biyya diinaari takkittiin birrii kun birrii Itoophiyaa 500 inde maal taatan biyya keessa teettee akka diyaaspooraatiin abbaa barbaaddee gargaartu Kuweet jechuun sun garuu yoo hojjette qofa just yoo hojjette qofa na argaa aadaa Oromoo guddisa sargii Oromoo dhaqa wannoo dhaata biyya namaan inni hin baasin na waame qabsooftuu Oromooti qabsaayaa Oromooti sheexana Oromooti malaataa Oromooti falaaxaa Oromooti jennaan Kuweet keessatti qofteerta biibtiti warri dura kaartoonii matakkaayyateetiin Kuweetiin keessa kaatee Kuweetiin keessa zooraa ture amma hundi isaanii Dubaay jiran Kuweet ofirraa darbite hundi isaanii galanii biyya jiran kun galee biyya jira kun galee Dubaay bareeda qaba hin oolle osoo Kuweet taa'ee jiraadhe hin jedha hagana biyyan baa taa'uun kiyyan oolle jechuudha osoo Kuweet taa'ee jiraadhe eega jechuun biyya galee biyya kiyya taa'uun ool biyyan baa hagana nama Kaayiroo gaafa dhufu hagana keessa tura jedheetiin miti kan dhufe osoo hagana Kaayiroo keessa tura jedheetiin jedheetiin maal godhuuf biyya kanaas dhufaani hagana keessa tura jedheetiin miti gaafa biyya kanaas dhufaani garuu dhufee mitiire welcome saadii dhufee mitiire alhamdulillah itti jechuudha an ammoo takkaa ittiin safne Kuweetiin keessa jechuudha gombas qana jedheetiin itti hojjetaa ture an Kuweetiin keessa an Kuweetiin galuu kiyyaaf ittiin gammada malee ittiin gaddu tokkoffaa waraqata malee waggaa 8 hojjedhe waraqata takka malee waggaa 8 warroonni anaa waliin kafiila jalaa bayan tokko isaa hin jiran gaafa galu tokko isaa hin jiran kafiila jala waggaa 8 waraqata malee hojjedhe lammaffaa taree deebi'ee takkaayyuu jechuudha takkaa ana malee jira jedhan ka shaantaa takkaan galeen shaantaa takkaan galee Kuweetiin irraa shaantaa takkitti Itoophiyaa baheeni biyya deebi'e osoo guyyaa takka uffata bitan jenne uffata bitadhaan jenne maal hin jenne jinni hin jenne birdilimsii harkisan jenne maal godhan jenne kanaafuu Kuweet biyya hucciiti Kuweetiin keessa jettanii maqaa waliin nyaatina amma takka wayii dhiyoo ji'a 3 moo 2 dura tarte rakkadhe jettee asirraa garanaa argufan anamma ni beeka baandii san warra haa walitti baangaalii waliin shiishaa harkisu tokki rakkadhe jetteetiin hafarsan bootti maal taate akkas taate amma dhiyoo tana gizee laalu rakkinni sun hundi gara shiishaa gara galee shiishaan harkifama taa'ame jechuudha laayivii irra taa'ame tap godhaadhaa shiishaan harkifama dabirriin karakkinna ka shiishaati jedhee suusii waan naman goon hin qabu jedheetuma afaanuma kiyyaan jedhise ni jedhise afaanatti tiyyaa mataa shiishaadha laata shiishaadha rakkin nabar be wallaahi billaahi gaayis rabbiin natti ragaadha dubartiin jechuudha dubartiin gaafa daartanii obsiti dubartiin gaafa beeloftanii obsiti dubartiin waa hundarra ni obsi gaafa suusii baratte beerriin obsitu gaafa suusii baratte gaafa suusii seente dubartii abadan abidiina hin obsitu bira jiroonni akkasiisu jireenya akkasiisu jireenya bara baraa jira sultaa welcome dhiira eessa baddee dhuftee sa'aatii kana seenee hin beeku malee faamiliin numan jira warroon eessa jirta eessa baddee naan jettan fooloo na godhamee bannaataachu miliyoona seenee selebireet gochuun fedha takka selebireet godhee hin beeku naan malaal takka barsiidee takka hin kabaju abbaan koo natti hin dhiisu amma waggaa 23 kabajuu barbaada abbaan kiyya natti hin dhiisu fooloorii feesbuukii 100 seenee abbaan kan koo natti gadi hin dhiisu natti hin dhiisu 100 gaafa seenee hin kabanye 500 gaafa seenee hin kabanye amma ammoo jechuudha miliyoona irratti selebireet gochuun barbaada waan ta'eef hundi keessan iyyuu fooloo na godhaa hundi keessan miliyoona irratti waggaa 23 maal godhuuf inshallah waggaa 23 barreessan waggaa 23 miliyoona jechuuf yaa miliyoona seenuu barbaada kanaafuu hundi keessan iyyuu jechuudha akka gaafa geemii beellamaatiin narraa hafuun qabdan guyyaa san
hundi keessanuu isin dhibballee barreessaa waggaa yaa rabbii kiyyaati waggaa 56-57 isaan naan jedhan kana 80-90 isaan naan jedhan kana yaa rabba gasna jiraachisi ati awwaamee ka arguu hawwiin qaba maal godhuuf asiin dhufe amma ani suura zamana hay sillaasee ati angoo irraa baddeen kana gizee uf kaayattee sidhastee nabira taa'u dhuftuun kana uf gaafadha beetta gaafin na dhaga'ama. Sun gaafa sitti hin ta'in yaani jala taa'ee sitti ergadheen irraa nagaalchuu dinnaani asii yoo rabbi rahmata naa godhe jedhee dhufe beeyta. Angizee haasawee fixadhutte wallagga si fuudhaa. Annaanti ani wallaggaaf shawaa yoo galee jala jireenya bara jiraadha barnan beekaa nama shawaadhaaf wallagga yoo galee jechuudha. Abjuun kee shawaa wallagga. Inshallah bakka feete galiiti amma oduu dhaabiti amma nu isuufi nu isinii haasa'u an barbaadnu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal haajaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wasi gaafadhu gaafadhu guys hundi keessanuu iyyuu taphata memberiin keessan buuteerti memberii ta'a welcome. Abboo haajaa jajjaba sillee aslillee nasrii irraallee qaba warra silaa feemasoota jedhan hundaa gaa iluun bahutti. Ani feemasaa miti ani fasaamii Oromooti feemasaa miti ani fasaamii Oromooti. Akkasillee ta'u namni si dhagahaa. Ani feemasaa miti guys memberiin haa ta'a hundi keessanuu warri memberiin taane bakka sendi jettee nagattu qaba memberiin tiyya 200 deebitee jirti. Memberi ta'a hundi keessanuu warri keessa qabdan ababaa takka memberi taatan baay'ee. Nama nurraa dhukkuba booka malee nama kalee lamaan feel taate jira. Namni sun manni inni keessa galu viidiyoo si ergee jira viidiyoo laale tiktookii kiyya jalallee viidiyoon hin jira laale. Sheekonni ishee ustaaz Abuu Musaabii fi ishee Abuu Musaabiin fa'a akkasuma ishee Hajjiin fa'allee Abaazarri fa'allee dhaqanii ilaalanii jiranii. Viidiyoo irraa Adammaa isaan maaliif wannan goonee isaan maal shi'aati isin gara sheekota ammaa finfinne shamarran tunillee gara si waa kennuu jaalala. Noo finne gara sheekotaallee finne beeyta amma mucaan haadha warraan qabu haati warraarraa duute daa'imni isaa immoo daa'ima xiqqaa harkaa qaba. Sanirraa nama bakkee inni galuu fi akka inni itti galullee baay'ee ulfaataadha beeyta. Kanaaf hatattammatti manuma san keessaa baasanii odoo mana yaalaa akka argatu taasisanii manni inni keessa galu daa'ima sanuu inni nama fayyaa hin qabne nama socho'uu hin dandeenye odoo bineensi jalaa harkise baay'ee rakkisaadha beeyta haalli jireenya isaa viidiyoo